ليه نركتين باتي نبيت نبيت أمو نبيت دافين نبيت كرتيكا غافين ايين يوخين مو لكي دار غافين اي غودي يوخين لكي غوني يو وان كان اي غوتي سينجي تكتين تنمين الله يبيك أنا أزوجيتي نمنا كذي أنا صوصن نمني أزوجي أنا صوصن السلام عليكم وصوجي جيتي ناكن لكن أجر إنجي اوه اوكي ايه مالفين فيمسا تهجتي شينويتي نبيتها بيت اوكي نما عربشتي ديبتي يفما غافتي نبيتها أنا من الرفض يفهم قال إيه لما دوفا مو لما باقي ولا تبغى ولا بين نما دونفا لا لما دوفا كدوفا ولا لين نمني يفهم قال إيه اوكي اورمو تو في قفاف ديبان سرغه نبيخا أكان Oromoo ta'uu kee qofaaf akka ilma Oromoo miidiyaa irra jirutti dhuunfatti dhibbaan sirra ga'ee jira Oromoo ta'uu kee qofaaf. Miidhaa wayii. Okay. Jooni irra ga'ee jiru mootota kiyya irra ga'ee yoo taate malee waliin yoo qoodate malee. Ilaalcha gandummaatiif jecha nama akka wal kabajuu fi wal jaalattuun wal dhabdee bebeeta. Lakki. Okay. Haadha seenaa irratti nin fuudha jettee tabiroo laallattee ni beeyta. Aboodi agora wayii as keessa na abbaan jedhee waggaa lama dura janaajanee ture ta'uu diddee ofirraa itti dhiise. Asi baastu boo. As keessa si baasa jetteeti waggaa lama sadi dura diyaasporaa takka janaajanee ture. Haya. Booda bakka intaloon as keessa na baasu miti mallaquma kiyyaa na erguu dinnaan ofirraa itti dhiise. Okay. Dubartii kabaltee ni beeyta. Dubartii kabalaan dhoyitee ni beeyta yookiin kabaltee dhoyitee. Akka maraata dubartii eessatti argee kabalare. Okay. Gaafiin itti aantu yeroo hedduu as gubbaa dubartoota hojii adda addaa waliinis laayiviinis seentaa bareedduu xiyye jettaanii simpuudha kaanis jettaa. Haati seenaas yeroo san maaltu itti dhaga'ama hininaaf yookiin lakki oggu laayif irraa baatan waan kana akkanaan jaaladhu dhiisi isiniin jettee ni beekti. Homaa ittiin dhaga'amu dhiisile naan jettee ni beekti. Masha Allah. Wallahi numa milkoite. Okay. Galatoomii gaafiin akkana jettu namoota sadii TikTok kanarraa dinqisiifattu yookiin bikka guddaa qabduuf eenyu faadha? TikTokii kanarra namni dinqisiifatanuu jira osuma tasiin gaareettuu guyyaa biraa waa balleessa. Okay. Nama sitti aanan akka hiriyeetti akkaan jaalattu ayyee gaafii siifis sirreessa ayyee akkanatti yoo hiriyaa si jajjaboo sadii ka TikTok irra waliin jirtan. An TikTok irraa hiriyaan qabu lakki. Haay. Warri as gubbaa akkana laayivii hojii teessanii saahiba kiyya waliin jirtanoo? Carrumaa waliin nu fida. Astaghfirullah. Rabbi akka asiin nama kaachisiisit. Hay. La ilaha illallah. Okay. Taa'e viidiyoo kana ni ilaalanii booda. Saahiboonni hanqee. Eka halalan ebalu jedhee adamaan agata jechuurra hunda walitti qabee gaduu naa wayyi. Okay. Namoota shan akkaataa dinqisiifattu wal duraa duubaan kaayii jaa artistoota keessaa wallistoota Oromoo keessaa nama shan wal duraa duubaan akkaataa isaan itti dinqisiifattuun darajaan kaayi. An nama sheekati sirban dhageeffatu. Amma wallistoota walitti buusurra yookiin filachuurra jettee maami? Okay, ani siddir dhugaatii biyya keessatti
yoo himuu feene irratti dabra rakkoo qabu. Ida barraa Ofitti aarsuun barbaada. okay nama lama osoo isaan TikTok dhiisanii jettee hayaattu ni qabdaa jara kana osoo arkuu baadheettee nama yaaddu nama lama. Maal waan xiyya nyaatama waan xiyya nyaatama qabu waan waan Okay. Dogoggorri guddaan ati miidiyaa irratti hojjettee osoo hojjechuu baadheettee itti isheen hojjettu ni qabdaa. ani waan godhati takkaa seenee hin deemu. Okay. 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 Gaaffiin itti aantu Dr. Asliin Quraanaa qaraatee ni beektaa fi jetti. Yoo qaraate hangam qaraate? Xiqqoo maqaree. Aguma xiqqoo miti qare. Aguma mani kara ol qare. Okay. Qaraatee jirta. Okay. Yeroo hedduu Umuseenaa maal jettee yaamtu? Jechoonni ati itti yaamtu yookiin Umuseenaan alatti jechi yeroo hedduu jettee ni yaamtu maali? Haadha seenaati. Umuseenaan alan baana haadha seenaatiin ala. Haadha seenaati ka Umuseenaan alatti. Afaanuma jijjiirtee dhaayuu jirtaan haadha seenaatiin ala. Hai. Osoo seenaan hin dhufin okay sirraa hin gabaabse. Hayyee. Jamee jedhaan. Jamee. Okay. Mee dandeettiin ati artii keessatti qabdu maali? Ni qabdaa dandeettii artii keessatti? Qotee bulaadha. Artii keessatti hin jedhe. Artistii miti kaan abdee maal taate duugora gaafii akka. Diraamaa dalaguun turee naan jette barree buntana. Dalageetiin turee naan jette. Artii keessaa diraamaan. Diraamaan sun barka artistoota gurguddaa sanii dhiitama akkanumaan sagalee warwaraaban kana. Egaa artistoonni jalqaba tiyaatirri irraa eegalamaani. Artiin jalqaba bar tiyaatirri irraa mana barumsatti eegalamee tiyaatira irra daleedee akkasitti ol guddachaa deemaa bar. Dandeettiin ta'e taatiif hin beektu ta namni hin beekne ni jira. Ani waan fakkeessuu hin dandaya. Akkasitti immoo aartii keessa seenee wanni yaalan jiru ammatti uummata xiqqoo hiriyoota wajjin godhan sanatti viidiyoon vaariyaaliin bayaa yuutuub irrallee yoo ta'e feesbuukas tiktook irrallee namni akkuma gaariitti itti boohara waan sanii gama kaanitti gama aartiitti jecha osoo guddifne yaani meeshaa gurguddaan takka kaameraan waraabameen beeku waan sirti maali malee. Okay. Yeroo garii muuziqaa yookiin nashiidaa yeroo daleedu yeroo takka takkaalu viidiyoo yeroo laalanii qofla walleen yookiin nashiidaa raayyaa waan biraa jiru ati jala jetta. Yeroo takka daarektii waliin qunnamsiistu. Waan sanatti firratti agartee jirtaa ni beektaa? Ni beekaa ani ati waa'ee aartii nagaafannan qotee bulaadhaas hin jedhe bara. Uummanni kun akkan artistii ta'uu barbaada. Ani aartii waan kiyyaa miti na yaamne. An qotee bulaadha. Qotee bulaan gisee qonna ofii geeffatee loon ol galchee ka sirba jaalatullee ka nashiidaa jaalatullee eegumanni kutee duubarra fiiga akkas an duubumarra fiiga. Waan istaayilii ijoollee zabanaa tana keessaan qabu an gisee madhageetti gurri nama guddaa kullee dabarsaa duubarra deemu. Gaafiin Joowar wajjin walli qunnamtaa Joowar wajjin hariiroo bareedaa ni qabda yeroo hedduu Joowar gadhiiftaa Joowar bikka guddaa akka qabduuf ni agarra hariiroo waliin ni qabda Joowar waliin Joowar dabalatee aktivistoota Oromoo namootaan gurguddaa wajjin hariiroo ni qabda. Nama sabaaf dalagu nama dhugarratti icha tokko jaalachuuf gadhiisuuf dinqisiifachuuf akka parsanaalii wal qunnamuus hin barbaachisu jedhee amana. Ati yaalle jechuun wal qunnamuuf wal hin qunnamne akka piraayiveetitti akka dhuunfatti akka namni tokko Joowarii hojii wal arkutti inboksiinis ta'uu bilbilaanis ta'u waliin agartuuni. Ani inboksiin nama barreessuu ni saalfadha keessattuu warra gurguddaa sheekota aktivistoota hayyoota waan akkasii kana takka dubbiseen beeku jireenya keessatti.
يونا من دبي سمالي نما دبي هيك أفضل واو خانو ما إسانين ولين دب بسنة قرو أقول إسان لغرة دابتن برا دابتة إيه هوجي ساري لالته برا دابت تمر برا دابت شو كيسان دبي تو سنبر باش واو واو gaafiin tun asaantirraa dhufte sooshaal miidiyaa malee ogummaan biraa taati qabdu maalii sin jette asaantini talammadaa talammadaa ittiin deebi'aa jalqaba irratti sooshaal miidiyaan ala dandeettii danda'e ogummaan danda'e maalii sin jette. Lafa qotuudhaa jedhin. Lafa qotuu fi qotuu qofa. Lafa qotuudha jedhin. Ayyee lafa qotuudhaas as jala jirti. Talammadaa waan uummanni kee giiftiilee adda addaa waan adda addaa siif kennurraa uummata kan kee ati yoo hangam maaliin bira irraa dhaabbattee waan uummanni giiftii fi waan adda addaatiin si bira dhaabbatan irraa hin jirtu. Gaafii lammadaa. Akkam. Amma geema yeroo taphattuu giiftiilee waan hedduu bu'aa irraa argatta. Bu'aa sanirraa nama rakkates haa ta'u akka sabatti yeroo akka naannootti haa ta'u wanni irraa arjoomte yookiin irraa kanniteef ni qabdaa sin jettu. Waan nama goote ol baastee himuun hin ta'u kaa. Garuu asirratti tagoote hedduu qabda. Osoo laayivii teessuu nama waa bitteef silkii maallaqa erkiteef asirratti agarru dila agarree jedhamtu nama dhuunfaa gaa parsanaalii. Anamma amalli kiyya kan beektaa abdee. Yoo namni giifti yuu miti akkanumatti anaa birrii 200 harkaa qabu namni natti dhufee asli waan akkana rakkadheedhaan jedhe 200 tan namaa kennee 200 tamaa waan ajamsiisu sun barbaada malee nama waa huduma qabatuu miti waan akkasii san immoo an ebaluu akkana goree jechuudha dubbachuu hin barbaadu hin yaadadhullee hin beeku waan namaa bara. Yooma namni tasanatti hime rakkadhe naan jedhe rakkoo isaa sun na amansiifte yoo harkaa qabaadhe godhaa fi ebaluu goree ebaluu dhiisee hin yaadadhu hin beeku. Garuu yeroo baay'ee kanuma godhullee uf argata akka takkoo sammuu keessa uf deeme yoo barbaade dhabu. Galatoom. Waa'ee dhimma gargaarsaati wal qabatee waan gargaarsa namoota adda addaa ka gargaarsa guuran ispeeshaalii ka biyya keessa jiran tahee warra laayif irrattis gargaarsa guuru maallaqa kana yeroo guuran cinaa takka ni fudhatanii jaaniitii wanni dillikaati. Ifi warri biyya keessa jirulleen biizinasaa fi akka dalagatti waan kana dalaganii jaan. Asliin bakka gargaarsattis akkuma reefu ni hirmaattanii argamtasi waan kana hangam takka irraa beeyta. Dhugumaan warri gargaarsa namaaf guuru kun maallaqa cinaa takka parsantiin irraa fi ni fudhata warri fudhatu ni jira. Hangeeti irraa beeytu ni jira waan kanarraa. Ani gargaarsi an akka dhuunfatti irratti hirmaadhe gargaarsa lama qofa lamaan san irratti homaa waan nuun kennine itti arrafamne iyyuu warra gargaarsa guuru yoo gaafattanii wanyoore. An akka dhuunfatti namni yoo rakkadhe naan jedhe hoomasa waan akka 200, 300, 400 ka Itoophiyaa kana waan argee walitti darbee fi bira taraa akka fakkeenyatti anamma nama dhukkubsatullee takka sagantaa qabeen beeku yoo tasanatti usaillee waan akka sagantaa san rabbi laaffisee na laaffisu yommuu san guura fi isa sagantaa qabaniitiin gargaarsa guuran gargaarsa uummata keenya ka shirkaati fi ka uummata harargee ture isa mootii nuti waan nutti kennan kaan ustaaz Anasitti ergine kaan ustaaz Yaaqubitti ergine sheekotii tokko ka harargeeti tokko ka arsiiti lamaanuu ifaajetee san jedhanii homaa irraa nuu kennine uummanni illee homaa nutti kennine akkasuma yoo waan akkasii jiraate nuu kennaa lamaanuu kana gargaarsa guure. Okay. Galatomi waa'ee kaan gandummaan wal qabateeti yeroo hedduu wanni kun kara biyya Arabaatirraa ka dubbiin gandummaa tuni akka nama ilma Oromoo tokkotti yeroo balliftee yaaddu dubbii tana namni gariin diyaasbooraatu duuba akkana godhaa jaan gartee ati waan kanarraa hagam beekta yeroo wanni takka kaate ammas ummatummaan keenya maaliif biyya Arabaa qoftiin gandummaa kanarra xiyyeeffatee wal fixa akka alagaa wal fixu jaala maaliif waan san walirra xiyyeeffata warra Arabaa qofa biyya Arabaa jiran qofa maaliif? Biyyoota baay'ina waan kanatti ijoollee suuritu qaamaan waltuma walitti bahee kan waltumu kun waan diyaasboorallee ergeef godhamu osoo hin ta'in
achillee gorma ta'e waan biyyataan seerri hin jirree fi naannoon ijoolleen itti waltumtu kun baadiyyaa waan ta'eef lafti seer-dhablummaa mijataa waan ta'eef keessatti wal miidhan malee waan akkasumara silaa osoo seerri jiraate amma lafa biraatitti biyya biraatti amma Dubaay namni jira Ameerikaa jira asuma Kaayiroo kana namni jira kanatti wal argaa olaa waliin tuqu garuu Saharaa Suuduu kana keessa waan akka biratti namuu deemeetiin qawwee hidhatee jiraatu birami waltuma malee waan hedduu dirratti waan miidiyaa irraa kan namni walitti ergee wal tumsiisuu danda'u osoo seerri jira akkatti fixaa. Thank you. Biyyattii isaa seerri hin jirre waan jedhu. Okay. Galatoomii mee suuraan tun maali suuraan tunoo barakami doktor yoom suuraan tun lamaanii asluma aslii dhugaati yoom ture wanni kan kee jalaa hin fuudhe aslii doktor aslii jee suuraan kee jalaa hin baase barakam ture barri kun. Suuraan kun kabara kutaa saddeet barannuuti ka achi wannoo fudhachuuf maal jettanii maatirikii moo maali kan fudhachuuf uffata warri shangaa gurguree naa bite akka barsiisaa kennaa naa bitan mala jedhanii. Gannaaci ture. Okay, uffata toophii ture jechuun uffanni kun gaafa sanitti. Daarektara malee namni biraan godhatu naannoo keenyatti. Okay, so namni jijjiiramne hin jiru maashaallah. Okay, awwa akkamitti irraa hafan suuraa? Okay. Galatoomii doktor gaafiin dhumaatii fi ka dhumaa karaa gaafii xumuratti deemu jira. Umriin tiyya yeroo hedduu an 40 jetteeti dubbatta. Dhugumatti umriin tan ta'e 40 karabbi sheerku. 42. Wallahi jee. Wallahi. لا إله مين ما الخيط فرتمي لما فكرت أمه وأنا جايبه فكرت ور مين ما له كورا سجل ترباته ميجار أرده أكيد توبيا أنا شكله كله كنا أبا كيره دبي غول غافرنه أبا كيا جاتا ما أنا فرتمي لهم ما شاء الله ما شاء الله رياضة وكما كورا سد ديدا من الرجال ولا كذي والله وانا جاي تيرو هدو نيجرة وان قصو فكنا اوكي غافين دوما يرو هدو اني دكتور خيسني جتان امتاني ما درتي دكتور ما تنا فلتمه اتي انيمو يا دكتور ما يرتي فلتره وقال ده دكتور ما برتيه فلتيه بتبارين برتيه او ني برتيه وقال ده دكتور ما برتيه بس عاصيو متي اكا كيسن دفتر كبتين برنه بر بوفافي راچفي رامو غرغرا نياتان چاينا تي برتيه nama yeroo jalqabaatiif doktorummaa funya qurquriin ummata kana kan nagartee si malee nagarreera. Injirullee. Amma namni asli jedhee nama muun salphata karaa kana gubbaa osoo nama waliin deemte. Naafi ifaan mucaan baanara idiit godhu irratti ol qabne doktor jettaa moo aktiivistii jettaa moo aslii tiktaaker jettaa doktorii jaaddaa jee ayee doktor jeerii jee nutu irra wal qabne waan kana. Karaa gubbatti nama sadii moo afur ta'in dhumayin tokko asli jedhee na waamna ifaan faantu hin salphatti ijoollee nama hiriyoota kiyyaatu asli naan jechuu hin xaafatan ittiin tolu yoo doktor jedhee na waaman itti tola jaratti. Maashaallah. Tole daawwattoota keenya gaafii fi deebiin sa'aa takkaa fi cinaa Dr. Aslii waliin goone tana fakkaatti osoo sagantaan xumurre dura carraa Dr. Asliifiin kannaa Dr. Asliimee waan jettu dhaamsas akka yaadattis waan qabdu guutuu uummata keetiifis dhaamii kan booda dhimma itti aanu deemu. jalqaba irratti namoonni 2,200 as jala teessanii taabsaaf gootan kompileenti gootan hundumti keessanuu galatoomaa ulfaadhaa abbaan sagantaa kana nu qopheessallee abdii shoo'atillee galatoomii inni gahaan immoo
hawaasni keenya akka biyya alaatti keessa jirtan hundi keenyayyuu wal haa jaalannuma jedhan kan namummaa dursaa oromummaa dursaa hunda caalaa diinni oromoo ta'uu keenya jibba waan ta'eef warri humna qabnus humna hin qabnes oromummaa keenya wal haa tumsinu wal haa jaalannu rakkataa keenya haa gargaarannu wallaalaa keenya haa gorfannu beekaa keenya haa jajjabeessinu hayyuu keenya haa dhaggeeffannu dhaamsuma jedhu qaba dubbachuu baay'ee dura wal dhaggeeffachuu haa barru isuma jedhu dhaamsa qaba waan biraa dhaamsa. Tole irra deebi'ee sagantaa xiyyaarratti haa jetteen harkamuu keetiif hedduu galatoomii ulfaadhuus hin jechuu barbaada hanga sagantaa birootiin yookiin waan biroo irratti haga walitti dhufnu nagaan naa turi naa galatoom doktor nagaan turi.